waan babbareedootu jira isa keessa akkasumas maashinii waadaa kullee ni jira jechuudha kan daabbootiin tolchan amma akkuma gurgurtaa inni kun firiijii fi maashina huccuu miiccuu jechuudha maashina huccuu miiccuu inni guddaan kun jechuudha gatiin isaa 35,000 jechuudha 35,000 jedhu 30 bitachuun ni danda'ama fakkaata 32 waan akkasiiti kan biraallee firiijiin kun akkuma argaa jirtan inni jira jechuudha firiijiin kun 18,000 kaaseeti kan inni jiru wal caala jechuudha televiiziinii akkasuma televiiziinii namoota abbaa inchii 43 yoo ta'e jechuudha inni baay'ee guddaadha gatiin isaa 23,000 jechuudha yoo karakterame 22,000 bitamuun oolu abbaa inchii 39 yoo ta'e ammoo duree 21,000 jechuudha 2,000 wal caalu jechuudha Eshi kan itti aanu ammoo ishee xiqqishoodha inchi 24 jedhamti bichoodha isiin ammoo isiin 24 jechuudha 8,000 fi dhifama 8,300 jechuudha bichoodha isiin waggaa tokko dura beeree 5,000 turte ilaala waggaa tokko hedduutti 3,000 fooyi dabalte jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya gaariidha viidiyoo kan hin qabadhe dhufee kana fakkaata Gama biraatti yoo dabarru ammoo bilbiloonni adda addaa illee jiran jechuudha maashaallah hangatii isaa hunda hin gaafanne xiqqoo abbaan dhiqaa kana abbaan qodaa kana jechuudha biizii waan tureef gatii isaa hunda gaafachuun natti ulfaate akkasumaan tokko qofa gaafadhee hin biraa